Rakkin namta kee biraa irraa qabatti. Maal rakkinan qaba rakkinan dhuunfaa. Maal si utaarsa reewa? Yooma dhutaale. Yooma dhutaale. Waan gote moo tokkoffama keessatti kun amma shan yeroo dhufnu anuma nagaan si matte. Ani ko piraanki akka jette. Piraanki. Abbaan kakunatti dawwalee jechuudha dhufaan jira naan jedhee dhufaan jira osoo hin taane dhufaa jirra mana jirtaayii naan jedhee galgala isaatii 11 keessa naa dawwalee jechuudha. Saniin booddee ani gaafa manaan qaba kan beektu foon hoolaati kan hin manaa qabu sanaan buraan iyyuu immoo isaan nyaachuu hin danda'an miti ree kiristaana. Ani booddee foon naqe fiigicha kiiloo tokko itti dalaguu waansaa fidee dhufee sanuu baale. iPhone-dhaan hin viidiyoo waraabee argitanii jirtu harkis kan kooti YouTube namaarraa nutti argisiifte akkanaan hin jenne qeensuma koo kanaan baraadha. Tibir kalamin diwaddeeru kanaani maaliif nana manan jedheetanii waraabee yortiin namticharraa qee fuudhee immoo nan irraanfadhee dhugaa rabbii xarapheessaa koos ilaala kunoo maal makattafaa geeddee jira viidiyoo isa sanaan hin waraabe beektu silkii isa sanaan fiigee fidee dhufe jechuudha foonii. Kan sa'aatii waansa kan oolaa hin jiru ennaan hin jiru naan jee namtichi chumarraan kan kiristaanaati immoo beektanii isaan immoo nyaataan ka kanaaf kunoo iPhone korra waraabaa jira isaan waraaben iPhone qulqulleessa mitiire ariititti ani booddee gaafa isaan dhufan immoo ariifadhee silkii isa tokko banee isaan waraabe kanaaf jenna. Jirtu nagaa keessumaa gargaaraan barbaaddu. Fayyuma nagaa akka Jirtu. fayyuma akkam baaba fayyuma nagaa Noora Kam jirtu? nagaa keenya kuno Kam jireenya keessa noo? jireenyi bareedu Noora Maal Noora dubbii keenya tanii kine? Noora Ta'e darbi. asgora Darba. Ta'e. Jira maali ta'e maanaan jettan. Waan jennu mana yammaa dhiyoo as gaati. asgora rakkoon qabu Aaran ta'uun ta'uun. asgora Ota dubbiin fiteen ta'u. maanni akkasii achi dhaabbattuu ree Jarri keenya karaa asgora rakkoon qabu jarri keenya karaa fitaniiti dubbiin fiteen galuudhaani. dubbiin maaltu jira dubbiin hin jiru dubbiin hin jiru Dubbiin hin jiru. taa'e Mee takka ishee taa'e dhageessa. taa'e rakkoon hin jiru maamani manni Naa. akkamii jirtaa Naa. fayyumaa Nah. akkamaa argite adurree argi Waan jedhu sabbuutu. Amma dubbii isheen gidduu jiru yeroo darbe dubbannee mijeessinee ture. Ammoo isin lola biraa keessa hin ta'a. Maalumaaf irruma kee sirbatti dhiifama walii gootanii kumantinaattanii dhiifama ishenis dhiifama akkas gahattu barbaadee. Ani kuma godheeraaf barsiisee waan dubbii barbaadan ta'e. Maal eddisiisoo waan hin taane hojjettanii? Ana miti seenaa malee rakkoon ana bira maaltu jira miti. Maaliif rakkisiti? Rakkinamta akkuma amma isheen jirti rakkinamta kee biraa irraa qabatti. Maal rakkinan qaba rakkinan dhuunfaa. Maaltu si utaarsa reewa? Yooma dhutaale. Yooma dhutaale. Waan gote moo tokkoffama keessatti kun amma shan yeroo dhufnu anuma nagaan si matte. Ani ko piraanki akka jette. Piraankiin immoo yeroo hojjetame jechuun piraankiidha jedhama. Tokkoon akka dhaabbatu hin barbaanneedhaan ishee ilaaluufidha. Ishee ilaaluun piraanki irratti hojjette. Amma isaa immoo dhiifama ishee gaafachuuf waamsisan nama. Ati hin dinne dura hin dinne ati. Nan dinne maali? Nageessi nan dinne. Amma na wajjin akka qaroo dhiisin dhimma dhufnee hin fixanne dee. Maalirra fixan nama maaluu fixachuu miti kan dhufne rek. Isheenis amma isa intini jajjabtu dhiistee isa lallaaftu dhiistee garaa qulqulluu dhiifama naaf gootu. Nama lallaafti laal. Argite? Kana jechuun suma kabajjeetu malee gaafa ani qobaatti dhiifama naa godhi jedhee mana dhiifama naa hin godhe reessina. Jechuun fa'i bakkeetti na waamte manatti na waamte yookaan immoo adda dhufte angirikirii tokko qabu. Waaw bakkeetti na waamte filaare malee sanarraan immoo nama kan biraan na waamte. Kotoo dhimmi. Otoo biikeetti na waamte rakkoon qabu kun. Sana naare malee rakkoo tokko iyyuu hin qabu. Anummaa si kabajeen gaafa si akkasii fiiddee erga deemtee amma immoo dhiifama gaafadhaa jedheensi waan ta'us garuu mana kee immoo annaa sana iyyuu hin barre. Bukkee kannitee balbaluma kam akka ta'e iyyuu ati kondominiyeemii akka namaan galle beektamni kanaaf kana keessa amma bartuutti baay'ee nama dhiba. Balbala namaa deemee qosa lakkoofsisaa beekuu hin qaba bilookisaa beekuu hin qaba. Jiraanummaa dubbii balleessitee ta'e. Rakkinuma kee fuulduratti madda.
jira rakkina qabu elaasuma kanaan dura isin irratti hojjettanii anis pirankii hojjedhe sheelaan qooti. Ifa mana gooti moo naan gootu tokko mana jedhe san kana bakka. Nuti ma rakkina nu gidduutti uumame furuu jennee kanaaf sabboontu karba keen bara duras. Anaaf sabboontu usuma fura kun akkamitti akkas ta'etti yeroo baay'ee natti deddeebitee sabboontu sina qabatte maaliif akkas ta'a ijoollee keessa ilaaltanii maaliif jettanii isheen qummoo garaa irra deddeebitee irratti akkana hojjennee yookaan ta'e akkas sirra waan jedhamu mari'annee walumaa galteedha. Obboleettii koo ishee quxisuutti. Si garuu yeroo sana walii galtanii ani garuu hin beeku. Achirratti beekuun sun barbaachisu qaba. Maaliif beekte? Otoo beekte ta'e immoo danqaa uumtaati. Laakii gaa isin amma sana na boosisaa baatanii dhiifaman naannoo dhiifaman godhe. Dhiifaman godhe bara amma sana hojjechaa. Inni riyaaliitii. Ani garuu kanas pirankii mana ishee irratti hojjedhe. Malee amma raatu miti maalis miti akkamitti namni mana isaati nama aare. Ijoolleen illee girr jedhanii kayyuu haa arrabsan jedhee. Maaliif si arrabsaa turan miti anaaf jedhanii adamma anaaf jettee arrabsamaa turte gaa yeroo san anu araarsuuf jettee meetii jira ana iddoo tokkotti akka sassaabamuu jira manatti akka galu hamma sana duunis irratti hin banamne. Akkuma kana viidiyoo tokko hojjedhe anarraallee dhukkee haa kaasanii haa qabbanaa xinnoo shifayyoo kanas arrabsanii haa qabbanaa jedhe. Sila arrabsamu suusiidha waan ta'eef hirribnu nama qabu arrabsamii. Ani YouTuber ta'e nan arrabsan taana hirribnu nan qabu nan aara. Ati dhaartu yoo sin arrabsin sitti tolu arrab. Sitti tolaa ture. Sitti tolleera waan. Ani si walitti araaramuun gammada malee arrabsanuma rakkoonatti hin qabu. Eeyyee kanaaf dhagaa. Anillee sirratti akkana kana hojjedhee Atamayyuu tokko immoo laphee ishii ilaaluuf jira. Laphee ishii dhuguu. Kun amma dhaggeeffadhu jira. Kun yaada dhoksaa amma fide ammayyuu hin amanne. Kun sabboontu biratti sitti. Eshi natti. Yerchuma prankiidha maaf hin jedhin. Haaloo qabadne. Ani amma waan barbaadu inni ta'e haa ta'u. Garuu namni immoo nama akkanatti iyyuutti deddeebi'ee qoruyyuu nama jaallatu yoo barbaade. Nama hin barbaanne immoo tokkoon hindaamu maqaa isaa hin dubbatu keessumaan qabgodhee dhiisa. Si galeera. Lafa keeyyamu jaarsaaf jartiiroo baay'ee kan wallalan yookaan walirraan citan yookaan hin araaraman warra baay'ee wal jaallatan. Garaa waliin kutatanii kan danda'an. Si galeera anaaf isheen garuu miidiyaa irrattuu wal cafaccafaa baane dubbadhu qaba. Baay'ee waltumaa baane ji'a meeqarru. Deebi'ee araaramamaa amma immoo uftee deebitee as ollaatti ragafte. Waan isa jaalladhu hin barbaade galeen beektu ni isinitti meera. Hin beeku waan itti meejjira. Amma nama dubbiin keessan akka ta'e taa ta'u garuma qulqulluudhaan dhiifamu walii gootanii akkasii wajjin jiraatan. Kana booda immoo akka obboleetti kana booda hangafaa akka obboleetti quxisootti akka gara qulqulluudhaan hin kenni tokko malee. Kunis mana keenyadha asii yoo dhufne mana keenyadha. Ka barbaanne dhufnee isinis mana keessan dhuftanii nu bira dhuftanii akka mana keessanitti yaaddanii akkasitti akka wajjin jiran barbaada. Malee ani amma guyyaa guyyaatti na qoraan kun maal baay'ee hirriba na ta'uu jira. Baay'ee hirriba na ta'uu jira. Fayyoon na rifatti abbaa kunuunaa dubbachuu. Maaf naan kabajtu. Kabajtu qabu ture gaas. Lafarraan kisuudhaadha. Deenga damma maal goote tole tokko takka. Mataa magana qabee lafarraan haasistee garuu jettee naa kuftee bira. Seedaan kufneen uffatarra na jedhe. Akkasi uffatarra ejjedhe. Uffata isa kamirra jedhe. Uffatarra jedhee nanna kufifatte. Isa namni furdaan kun silaa hun jabaatu dha. Humnaan qabu. Bos jedha. Furdee jedhaalee nama jedha. Qallaan kun koo ariite humna dhaba. Amma qalbii miti waan dhufee qalbii waan qalbii miti. Kaayitii jilba isheetti kufe dhiifa gaaru. Yoo akkas ta'e malee hin dhaman iyyuu ani. Indama. Maala dhiifama gaafachuun nuyi silumayyuu maali jira? Ikkoo kaayita. Wanti binna rakkoo qabu. Gadi ati koo gadi jedhu jettani gadi jedhati. Gadi jedhamu. Hangafa gad jedhe laani. Gadi yeroo jedhu. Waaqiyaaf jedhi. Gadi jedhu. Waaqiyaaf jedhi. Jira maali isa jilbattu maali? Maali isaa biyyee miidhagu. Waaqiyaaf.
Ala kabaw biti kan jilbati ko bani majel. Jaarsi jilbati ko bi. Naannaa shoofti kun amma. Naa shoofti. Naan sasabatti. Naa shoofti. Sasabatti. Tahu isa parang galawan. Naa shoofti. Amma sitti yu kan naaraa zeeyi. Shoshi da jaarti laguna walitti raarse. Amma dhugaa dubbachuu fachuudha qulqullummaan akkasiin wanti deddeemtee waan gaggaafatu. Ana bira rakkoon hin jiru Nama gaa'e. qulqulluudhaan. Rakkoon hin jiru amma. Waan nuti dhiinkaneen tokkollee uumame maaliif akkas gootatti maaliif akkasitti yaaddi maaliif akkas dubbatte jedhamanii wal dharraamanii wal bira darbuun wal sirreessuun baay'ee barbaachisaadha. Malee walitti qabamuun kun baay'ee natti tola jechuudha. Isin immoo jireenya keenya keessatti baay'ee bakka guddaa qabdu baay'ee kireeditii buleedha. Isheettis meera kan girti godhe amma hin danda'u jechuudha. Kanaaf baay'ee keessatti qulqulluu gochuu sinirra jira. Bakka qulqulluu. Rakkin tokko illee waan tokko illee xiqqooma rakkin tokko illee kan bakka riyaalitii moo walitti himtanii kan akkas sirreessu kun akkas ta'utu qaba jettanii qulqullummaadhaan wajjin jiraachuu. Naa pranki to baate namni waan iccitii bakkee hin baasu. Miti? Sila pranki da temtire. Sila hin baastu temtire seenis hin baastu. Akkasuma dubbachumne biifna malee hin baasu. Silumayyuu wali dhugaanii gadi hin bahu. Galee namni asuma dhuskee kaashee dhuskitee keessa bakka. Maa walitti hin deemtanii maa waliin gaafattanidha nama. Kanaaf kun immoo piraakii waan ta'eef gadi bahe akkanatti waraaba. Bakka ta'u amma kun bakka nuti toleera baay'ee natti toleeraatti. Isinis waaqayyo si haa kabajuu si haa eebbisuu baay'ee si qabeenyaa baay'ee si jaalannaa mana keetti akkasumas samachuu qaba baay'ee galatoomii eebbifame. Amma bishaanis yoo jiraate midhaanis yoo jiraate waan arganna hin galu. Amma kaanii yoo barbaade. Akkasitti hin galu.